Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii baga nagaan dhuftanii gara chaayinaala kootii horri chaayinaala kootii fi haarawaa taatanii sabskraabii godhaa maatii kootaadha galatooma. Warri kanan dur maatii naa taatanii hundi keessanuu galatooma warri na jajjabeessitanis galata guddaa qabdanii naa jiraadhaa isiniin jecha hadhaa caccabsaa baay'ee bareeda kan ta'e qabadhee isinii dhufeera hamma dhuma viidiyoo nafaana turaadha baay'ee ni jaalattanii bareeda isaati amma aannanii fi so'a shaboo qofatti godha aannaniin hojjedha bishaanillee hojjechuu ni dandeettanii yaa'u faayidaa aannanii irraa argachuudhaaf aannaniin hojjedha kanaaf ashaboo fi aannan qofa aannanii kan fayyadame achiin boodammoo harcee kan garbuu miti qamadiidha garbuunis hojjechuu ni dandeettanii kan amma akkanitti sirritti dha'ee akka buddeenaatti nan qal'isa caccabsaa bifa garagaraatiin kanan durallee kan hojjedhe bifa biraatiin hin jira viidiyoo kii jala seentanii ilaaluu ni dandeettanii warri caccabsaa nu hojjedhu naan jettanii ni jira kanammoo hadha gara biraatiidhaan akka haphii godheetiin akka lawwaseetiin hojjedha maashinaan daakee kanaafuu kanaan dura immoo bukeessee tan qixxaa godhee achiin booda akkasitti hojjedhe isa jala seentanii ilaaluu ni dandeettanii kanammoo amma akkanatti haphisee kun akka buddeenaatti qal'isee jira amma eeleen kiyoo jira asirra buusee haphisee nan bilcheessaa jechuudha baay'ee salphaadha yoo warri eeleen qabnellee warri biyyalaa yoo maxabasha irratti godhuu ni danda'ama yaan eelee waanuma qabuufi malee maxabasha irra godhuu ni danda'ama ndoom isaan irra salphataayyuu nama bilchaatee jira akkuma argitan kanatti amma nan kukkutadha yoo akkanatti illee kukkutuu ni dandeettanii garuu an sirritti basooliin waan hojjedhuuf sirnaa haa bullaa'uu fi kanatti illee bareeda isaa ta'a harkaan keessanii ni kukkuttanii warri maashinii hin barbaanne illee harkaan kukkuttanii ni ta'a amma kana kukkutadheera amma maashinitti godhadhaa jechuudha amma kanatti baay'een bulleessine amma jiddu galeessa godheera amma dhadhaatti godhadhaa jechuu haga barbaachisu barbaree maankaa shoorba tokkoo fi walakkaatti godhadhaa amma basootti godhadhaa maankaa lama basootti godhadhaa
Sukkaarallee maanka tokko hoo barbaadda sukkaaratti godhachuu baatullee hin dandeettanii garuu ni mi'aawaa baay'ee tokko yoo itti godhattanii sun akka fedhii keessaniiti yoo itti godhachuu baattanii soomaa rakkinnan qabu garuu sukkaarotti godhanii mormuu ijoollee sirriitti mi'aawa baay'ee namatti tola amma bassoo kan hojiin sirri sukkuumna jechuudha kophaa sukkuumurra akkanatti bassoo hojiinoo ta'e baay'ee tokko mi'aawa baay'ee namatti tola. Bassoo fi dhadhaanii kaa sirri mi'aa holirratti amma kanatti sirriitti sukkuumaa jechuudha sirriitti. Dhadhaan kun sirriitti wal nyaachisaa jechuudha sirriitti sukkuumee argitanii amma akkatti inni bareeda ta'eera yaalaadhaa baay'ee ni jaalattanii baay'ee salphaadhaa baay'ee bassoo qabaattan bassootti gootanii akkanatti hojjedha yaalamee akka malee bareeda isaati yeroo dheeraallee taa'uu danda'a hin badu. Gootaniitiin yaa'u biyya alaa waan o'uu firiiza keessa keettanii achi kaatanii xiqqoo si'oo isaallee nyaachuun ni danda'ama balillee yoo ta'e biyya matakka hin badu dhadhaa fi onnoo qofa waan qabuuf kana fakkaataa baay'ee bareeda ta'eera akka jaalattan abdiin qaba baay'ee bareeda isaati mee amma nan qammasa. Argitanii akka malee bareedallee ijaattillee waaw baay'ee mi'aa dhugaa rabbii bareeda isaatii kanaafuu hoo jaalattanii laayik godhaa sheer godhaa hiriyoota keessanii fi viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan naa turaadha nagaatti.